Asidika maachirra fagaatti iddoo jireenya keenaasi Anne kiyas Wat Sen Bayis nere bayis nere Maal jechuudha maal argaa ture yeroo kana eenyu kakaasaa jirtu beektaa garaati Maram sorry. Maal badii qabaay Jechuun waan biraa laalaa turteedha. Maal laala jettee Saamuna kana immoo amala haaraa sirriitti argaa jira. Amala akkamii? Amala duratti hin qabu. Ala turtee garuu waan akka dhugaatii kan waan eegattee nutti fakkachaa jira. Rakkoo jiraa? Maali sila dubarri akkamitti dhiira galaatii dhufee akka isaa eegee dhiirri sa'a barbaadetti galee bahuu mirga qaba bara. Isaaf osoo hin ta'in gaa'ela keenyaafis gaarii miti. Akka durii manaafis iddoo kennaan jirtu duratti yeroo galtu na dubbistee akkamitti walitti hin jettee galaa turte amma garuu sa'aatii dheeraadhaaf bilbila qabattee keessaa yeroo baay'ee maamiltoota adda addaan sirratti argaa jira. Rakkoo jiraa? Amma mee waa'ee akkanaa kanarraa dhiistii amma deemuu fedhan? Eessa deemte? Baqa waan hundaaf nagaan dhufte. Kan dhufte yoo miti daqiiqaa muraasa irra na biran teessoo? Sitti dubbachaa jirame? Deemee jira baqa. Si baasaa garuu daandiin kun maal ta'e garuu sammuu kana amala haaraa irratti argaan jira maal fedhaa? Yaa Rabbi. Si yaadasa. Maal jechuudha? Bareeda. Akkana mana kanatti ija keenya akkasii kana. Bareeti bareeti. Baay'ee siin jedhee baay'ee. Dhageessu. Baay'ee mana kanatti. Baay'ee. Waan gochaa jirtu garuu sitti mul'achaa jira. Baay'ee. Oomuma mana kanatti si arguun barbaadu baay'ee. Waantuma. Qola akkamitti jiraachuu danda'a? Qola maal si fayyadamu si? Maal sitti fakkaata? Sitti yeroo namaatti kan? Baay'ee waantuma kan. Ija kiyya fuulduraa kottu baay'ee. Oolee fi kiyyaa kana jabacaqin mana kanatti. Baay'ee. Sila maal haasa'aa ture? Amma namatti immoo maal taatee dhufte? Yeroon ija kiyya argu. Dhageessu. Ija kiyya arguun barbaadu. Baay'ee waantuma kana. Amma illee ta'e ofii keetti humna dhabdeetta. Moloqqee dhiisin jedhe. Baay'ee. Meeshaa cabsita maal ta'e? Mana kana baay'ee dhageessu. Siifan baasirraa galu si. Gadhiisi. Baay'ee. Taa'ina. Ija kiyya arguun barbaadu. Baay'ee. Waa miti hin gaalitti guyyaa kun sin darbu. Baay'ee gaafan ati dhuftee mana kanatti galtu manni kiyyaa guutuu ofuun bira dhaabate. Badii keetti faana miti sababa? Haa ta'u. Beellee kee waan gaarii qabatee hin deemu. Kaleessa marga qabattee fi jijjiirama har'aatti argite kan walumaanidha. Waa miti haa bareedu.
deeman jira waan ta'eef bakka Eessa deemaa argamu? Kan ida'amnu? maal jettee Sittan dubbachaa jiranii maal taatee galtu? maal hojjetu dubbatas yeroo Anaa yaaddu biiti qoy yeroo nakatti si kadhadhu kan namas itti fakkaachaa jiru miti? waa'ee kiyya akka dubbattu hin barbaadu gonkumaa sigaa Maal jechuudha? dhaasaa sumatti Qoyaan akkanatti isa wajjin jiraadha. Hojii hojjechuun dandeenya boqonnaa argachuun nan dubbisanii uffate. Maal gochuun narra jira qoyaan? Maal godha? Maal nama la haaraa akkaatti namatti agarsiisu? Wanta isa balleessin jiramu maal godha isheen maal godha? Hiriyaa isaa kanatti ni salphaa. Maal godha? Maal inni garuu rakkinni isaa? Guyyaa tokko fuula gaarii isarraa arguu hin danda'an? Maaltu jaalala keenya garuu akkaatti booressa? Maal inni sababa? Anaaf akka hin turreen. Qoy maal gochuun qaba? Maal inni sababni? Maal gaddisiisa jiru? Ani garuu anaaf isaaf akka hin turreeyyu. Nama gaarii hin turreeyyu. Waa hedduu isaaf yaadu. Maalti? Maal irratti argina? Maalin isa gaddisiisa? Maalin isa balleessa? Baba Iddoo jireenya keenyaati. ani kiyyaas Wat? Zeg. Wat? Wacht even. Anjatu. Anaafimo. Baay'ee baay'ee dheeraa. Maal jechuudha? Maal argaa jira yeroo kana? Eenyu akka kaasaa jirtu beektaa garaati? Nama haasa'an. Maal argaa jira? Maal jechuudha qoy? Baay'ee dheeraa. Obboleetti. Eenyu akka ta'e na beektee garaati? Simbaarre. Hojjetuu keenya miti. Baasi nurraa. Maal? Baay'ee dheeraa. Eenyu? Haa ta'ush. Homaa miti. Ani kan kophaa tokko ta'a. Baala isheen akkanaa. Kootu. Kootu. Asii dhiqaa. Maachirarraa fagaatte. Maaletta? Eenyuudhaas? Anatti bineelfaa. Natti himaa. Hiriyaa kan ittiin seenaa. Maal isa balleessa gadi maal isa balleessa? Carraa koo maaltu maal inni kana maal isa balleessa? Yaa carraa koo. Maal isa balleessa? Anaaf immoo maal isa balleessa? Isaaf nama gaarii tureyyuu maal isa balleessa? Ani irratti nama fidee dhufa. Sanaayyuu hin jettu. Urufa keessa deemtee akka barbaadde taatu anatti. Maal jedhama?
Maal jette? Gati dadhabii diyamaa kenni jedhe. Sanumarraan immoo iddoo kana nama bulchee naa kenni waan dhufeef maal fakkaata sanumayyuu kana bira maal godhee dhufee? Maal alla xaxxee of bira lafidee jiru maal fakkaata sanumayyuu? Essa deemtee Maal nama baasee? uffata naaf itti fedhe Uffata maal? jijjiiradhee uffani qaba. Sanayyuu uffata naaf himaa jettaa? Maalatti garuu yaadni kee? Yaadni keenya jettu. Jireenya keenyaaf maal yaadaa jirta? Jireenya naa jettu. Maalirraa akka turteef yaadatta? Waan federa turu mirga kiyyaan dhiira ta'uu kiyyan beektu silaati. Amala akkamitti garuu wanti ati gidduu kun? Kaleessa jireenya keenyaa akkana ture? Har'a akkaataatti jiran of ilaalle? Ati amma waa'ee kiyya dubbachuun mirga hin qabdu dhaala siimaan yoo du'a fedhe malee dhaala dhageessaa yeroo mana kana keessatti sammuu na dhibbisne. Maal jechaa akka jirtu garuu of ilaalle? Sirriitti waan jechaa jiru hin beeku. Eessa akka jirtu of ilaalle? Kaleessa maalirraa akka turte? Har'a jireenya akkamiirraa akka ati jirtu jechuudha. Dhaala jireenyi kiyya siif ta'a taanaan akka jiraatutti na wajjin jiraachuu. Akkas miti si baasaa daandii kun Sirriitti wali dhaala. Eenyu akka immoo yoo jireenyi kiyya siif ta'a taanaan taa'e si ta'uu baannaan bari. eenyu akka jireenya kana dhiisee tokko bahuu eenyu haa ta'u. Eenyuun akka ta'e hin beektu kanaaf. Maal? Ammas moo? Sirbaawu? Kana booda moo ijji koo? Kana waan darbe arguun barbaadu. Nagaa fakkaatti har'aatti fakkee. Nagaa kana caalaa wanni biraa arguu ijji koo arguu fedhe. Maal godhee dhufte maaltu si hafe? Dhiifama si gaafachuu. Dhiifamni har'asitti mul'ata? Nagaa waltanii abbaaf. Dhiifama. Kana ta'u qabu. Dhiifama. Kana ta'u eshi taa'e. Dhiifama. Kabajam taa'e. Taa'e ilma kumaano hin beeku. Amma waan gootee dhufte har'asitti mul'ate dhiifama jechuun dhiifama jetta amma sanaayyuu. Dhiifama abbaa gocha hojjedhe hundaa fi badii guddaa raawwadhee jira waan ta'eef. Ilma koo yaa ta'u dhiifama hin goona. Wanni sirreessinu hundumaa sirreessina. Atis immoo sirreessita namni walitti bu'uun dhiisu. Abba akkuma qalbiitti yaada isaa kanarraa fuutee dhiifama gootafi maal akka gochaa ture sana hin beekta. Har'a inni dhiifama naan jedheetoo borummoo jireenyi kiyya borus sanuma ta'a. Akkamitti akkuma qalbiitti dhiifama gootafi. Intala too rakkoo keettis argee jiraanis namni immoo dhiifama namaa godha. Yeroon kun hin darbaa ofii keettis dhiifama si gaafatee dhiifama gochuu qabda. Atis deebi'uu qabda. Maatiin kun hundaganaa ijaaramuu qaba. Rakkoon hundi hin darbu. Shee. Nagaa.